Gaafa gola madaamitti hojjettan gaafa madaamin takka biiroodhaa isin fuudhattee dirqama madaamin sun qabdu dirqama wanta ishiin qabdu isin sirriitti beekuu qabdu. Mana sanitti seentanii gaafa hojjettan kutaan irribaa keechanii isa kana gaafa isiniin jettetti waan gochuu qabdan. Mee ilaalaa ijoolleen kunniin lamaan shintibeetii keessatti iddoon irribaa kan kennameef kanneen lamaan bichaamti baay'ee jira jechuudha. Baay'een arge ijoollee shintibeetii keessa rafan. Shintibeetiin yookaan immoo manni fincaanii mana iddoo irribaa osoo hin taane mana fincaan itti fincaanan mana qoshaashaa itti godhan mana itti dhaqanii dhiqatan malee mana keessa bulanii miti. Kana sirriitti gadi bu'aa beekaa. Mirgaa fi dirqama keessan kan kabachiisfachuu qabu isin mataa keessan. Osoo mana sanitti kontiraata hin farramin waggaa 2 odoo hin farramin iqaamaa keechan odoo jarri isiniif hin hojjetin hanqina mana san keessa jiru beektanii yoo waan kana naasirreessite malee ani mana keetti fufeen hojjedhu gara biiroo na deebista jettanii kan itti himtassin mataa keessan. Yookaan immoo yoo kan jettanii isaan sodaasi'u. Gizee tokko ijoollee bilxii ta'a jechuudha. Anamma jechuudha. Ofii kiyyaa isinitti himee mana har'a keessa taa'ee isinitti haasa'aa jiru kana iddoo irriba kiyyaa eessatti naa kennanii fooqii gubbaa jechuudha. Fooqii gubbaa osoo du'e illee namni na arguu hin dandeenye fooqii 3ffaarra jechuudha. Achirra mannis ijaarramee hin xumuramne deebi'ee immoo homtuu hin jiru. Manichi kibilii 3 of keessaa qaba. Baay'ee nama awwaala keessatti galee fakkaata jechuudha. Achi keessa jiraadhu naan jedhan hin barbaadu jedheen maaliif naan jedhan. Gaafa achi galee tokkoffaarratti intarneetnis achi na biraan ga'u. Lammaffaarratti baay'ee fagoodha. Baay'ee nama sodaachisa jechuudha. Inna ani maatii kiyya keessaa waan akkanaa iddoo akkanatti fagaadhee rafeetis hin beeku. Kanaafuu iddoo sirraftan kanarra kifilii tokko naa kennaati. Ani asiin malee yoo san ta'uu baate gara biirootti gizeedhaan na deebisa. Ani achi ol ba'ee dukkana kana keessa cillima kana keessa hin bulu. Maaliif dukkanoon isin jedhu ibsaan dhabameetii miti. Bakka nama awwaalatti gale fakkaata jechuudha. Baay'ee ol fagaata waan ta'eef. Kophaaf immoo baay'ee nama sodaachisaa. Intarneetni hin jiru, bilbilli hin jiru, baay'ee ulfaata jechuudha. Gizee kana ani biirootti na deebisaa jedhee ani dinnaan dhugaan siniin jedha. Kifilii ilma ishii, kifilii ijoollee dhiira 3tu jira. Ijoollee dhiira 3 kifilii tokko keessa raffistee ana kifilii tokko gadhiisifte jechuudha. Dhugaa keessa sinin jedha kifilii agoyii ga'u kana keessan waggaa 5 jiraadhe jechuudha. Mirga koo kabachiifadhe. Inna gizee mana fincaanii iddoo kana raftaa iddoo kana rafisiin jedhanii firaashii sii kennan noo jecha jedhu. Yoo jecha laa jedhu baradhaa ijoollee laa. This no sleep room jedhani waan biraallee jechuu wallaaltanii. Kifiliin kuni kutaa irribaa miti. Haadii gorfa muu gorfatnoom haadii gorfa hammaami sawun wasaakau sawu zag boola bas muu inaamuun hina juwaa edama andis ooda haggi ana inaam fihaa warja'uuni bilmaktab jedhaani. Dhugaan isinitti himaa yoo kutaa irriba itti na raffistu hin qabaanne ta'e anillee nama. Amma laala isaan mana fincaanii kana isinii kennan jechuun iddoo fincaanii kana keessatti fincaan mana fincaanii kana keessa jiraadhaa isiniin jechuun isinillee akka nama fincaanii sanitti isin ilaalte jechuudha. Osoo namummaa keessan mirga keessan kabajchee bar iddoo mana fincaanii keessatti isin kennan. Maal ijoollee biyya keenyallee yoo ta'e deeguma deegeefillee foon deegaa nyaadhu jette sareen. Deeguma biyyi teenyallee iyyeettii taateef eenyutu mana fincaanii keessa rafee beeka. Hunduu dhugaan isin jedha yeroon ammaa sana xalee manni fincaaniitu mana jireenya caala bareeda jechuudha Itoophiyaa keessatti. Inna isa keessa eenyutu rafa baadiyyaa isaa ta'u dhoqqeedhaan laqallaqamee laxxafamee tolchanii bareechaniitu eenyutu dhaqee mana fincaanii san keessa rafe. Maali haadhoo koo achi bar aga fedhe soo ta'e shintibeetiin baay'ee ulfaataadha dhugaan isinitti hima. Balfaa garaagaraa qaba bar
Shinti beeta jechuun balfaa qaba kan itti fincaannamee jedhu sun bar aga fedhallee keessa gadi liqxee bishaanis dhiqas saamunaa dhiqan kifilli sun kifilii balfaati. Manni fincaanii mana fincaaniiti malee namnii fi manni fincaanii iddoo tokko ta'uu hin qabu. Shinti beeti keessa bulaa shinti beetitti fincaana wanta akkanaa kana ijoolleen mana akkanaa kana jirtan siraatan gadi baatanii dubbatachuu siraatan gadi baatanii dawwalachuu yeroo baay'ee lakkoofsa heefen kan jedhamu aniyyuu sinii maxxanseen ture sinni wanni baddaan viidiyoo namaa hin dhaggeeffattan viidiyoo kana keessa maaltu jiratanii gaafa hanga dhumaa dhaggeeffattan viidiyoo san keessatti waa hedduu argattu jechuudha. Ammaaf mee ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan ijoolleen rakkoo keessa jirtan lakkoofsa kamitti akka dawwalattanii furmaata argattan lakkoofsicha siniif hin maxxansa jechuudha. Innaa ijoolleen afaan hin beekne wanta sin rakkise san koomentii jalatti akkana yoo jechuun maal jechuudha afaan arabaatiin jedhaati barreessa ani afaan arabaatiin illee siniif hin hojjedha jechuudha viidiyoo hagan danda'e. Innaa ijoolleen mana shinti beetii keessa gizee rafisiniin jettu hin rafu jechuu wallaaltanii zim jettanii raftan jechuudha. Indee bakka har'a ta'a indee gubattuu ta'a jechuu yoo isin jedhu madaamitti osoo hin taane bakka wanta badaa tokko yoo ta'e maaliif jedhaati didaa malee isaan bakka du'atti illee deemaa odoo isin jedhanii qoricha wayiitti illee akkana godhaa odoo isin ishiin tun bar nama miti jechuudha. Hojii isaanii siraatan hojjetta tagbaraadhaan hojjetta madaamin immoo iddoo irribaa siraatan sarraatanyadhaan ni kenniti. Akkasumas immoo wanta yuunifoormii madaamin dirqama hin biikti faalziini qibaatii homaa wanna barbaachisu madaamin hin bitti kananni dirqama madaamin sijjammar jalqaba isin barsiisuu dhabuu fi madaamin sarraatanya dhabituu diddi sarraatanya jalqaba achitti galeetu madaamii balleechasitu bituu qaba jettee madaamin odoo barsiifte amma sarraatanya mana ani jiru kana amma yeroon ani gale sarraatanya mana ani jiru kana dhufte dhugaan sin jedha madaamiti ya barsiiseen jira jechuudha. Guyyaa takkitti mindaa kiyyarraa fuudhee waa takka bitadhee hin beeku uffata taanan faalziini taanan qibaatota tokko taanan ishuman naa bita jechuudha. Inna sarraatanya mana kana yoo dhufte hin bitti barsiisan jira kaan ijoolleen dura mana san hojjettan madaamii hin balleechina madaamii barsiisa madaamin sarraatanyaadhaan maal akka bituu qabdu mindaashii immoo akkamta akka kennuu qabdu madaamota barsiisa gaafa baratan sarraatanyaa biraallee nu duuba yoo fudhatan haaluma saniin tajaajilu jechuudha. Yookaan immoo ijoollee irratti taphatu adaraa keenyan piliis asumarraan illee buna bareedduu tana eelee bunaa bareedduu tan ijoolleen biyya arabaatii galtan eelee tana bitadhaa. Ani biyyoota arabaa keessaa eelee tanaa fi tokkommoo kan buuphaa feeluu siniif fida guyyaa tokko isa lamaanan jaaladhe jechuudha. Inna eelee tanallee bitadhaa buna baay'ee bareechitee akoofti yeroo baay'een buna mana kanatti haala kanaan dhimmisaa baay'ee natti tolaa jechuudha. Inna kana fakkaata hordoftoota kiyya kanaafuu mirgaaf dirqama keechan sirriitti beekaa shinti beetii keessa rafaa gizee siniin jedhanii zim jettanii dhaxxanii hin rafina amma viidiyoo waraabdanii gadi dhiistanii muuziqaa irratti hiitanii maaliif hin as keessa rafaa kan maal ta'u shinti beetii keessa rafaa shinti beetiin mana fincaaniti yoo ishiis hin diddeemmoo gadi baatanii madaami shinti beetii keessa rafinaan jette kan maaliti sagalee naataa mana irribaa na dhoggatte jettanii dubbattanii maaliif jenna madaamiin takka sarraatenyaa takka fudhachuun mana iddoo irribaa namni kamiyyuu taanaan nama waan ta'eef hojjechaa olee dhumni isaa galgalli rafuu waan hin dhiisneef iddoo irribaa ishii gochuu fi qabdi. Dhugaan manoota hedduu deemee hojjedhu iddoo irribaa kan sarraatanyaa hin jira jechuudha. Madaamota baramma hojii ofiitis hojjechuu kan hin dandeenye hojiin mana ishii giraa gabba'ee deebitee immoo sarraatanyaa soo fudhatte tokko mindaa siraatan hin kaffaltu iddoo irribaa hin qopheessine akkuma argite sarraatanyaa fudhattu dhageechetuma gadi baatee sarraatanyaa fudhatti malee odoo hin danda'in kun immoo miidhama keenya jechuudha. Isiniif galee kuni miidhama keenyadha. Akkamitti nuti yoo qorrine amma na qalbii hin beeku jechuudha. Yoo wanatti dubbatan deebiin itti deebisa waan ta'eef natti hin dubbatan jechuudha. Akka laayyetti yoo na ajajaniyyuu dhiifama naan jedhu jechuudha. Lafa jala hojii kiyyaan alatti waan biraa daangaa darban taanaan ani hin dhiisu jechuudha. Dhugaa qaama kiyya hundatu na daffa qaama kiyya hundatu na aara jechuudha. Hin danda'u jechuudha. Maaliif anis nama akka isaaniiti aga fedhe soo ta'e bineechaa miti nama namni immoo nama hunduu ji'a sagaliin dhalate biyyaallee ba'eetu biyya ormaallee jiraadhu isaanii aga fedhe soo ta'e mirga koo naa kabajuu qabu iddoon irriba kootii naa kabajuu qabu jechuudha. Gizee deemi gaara sanitti galli dukkana sanitti naan jedha san dinnaan ati nama hin danda'amne naan jedhani jechuudha. Sarraatanyaan na dura dhufte takka zim jetteetuma deemtee raftee maali naan jedhani jechuudha.